jiraatan. Kullin bakka jiraatu. Baay'ee harka qullaa sirraan bahu natti fudhuu qabda. Harka qullaa sirraan bahu natti fudhachuu qabda. Rakkoon hin jirsitti baay'ee ajaa'ibatti. Yaa natti fudhachuu qabda akkanatti maal ta'u godinyaa illee fuudheera amma rakkoodha. Waan rakkoon hin jirsitti fuudhanii jiranii. Yaa naaf barbaadime faamilii gaarii wayii faamilii kee keessa. Siifin barbaadu maayyaa jiraaf shira. Yaa no yeroo itti kennaa takkaariyaati ammoo itti hin jedhe. No ammuma kennamu jira amma barreessan amma. Amma itti hin barbaade malee yeroo itti kennuun barbaadu. Barreessaa guys mucaan kun faamiliidha barreessaa ookee keessaan barreessaa dubbii keessan isiniif lallaanaaf ibsishaan. Akkana malee taate. Waan rakkoon jiraaf shira itti cabsitaa. Fuula arguu yoo dirqama ta'e immoo viidiyoo alaana. Eegis takka fuula keetiin baatee inni jiraamti. Shawaatii cufattee rakkoo waan jiru. Fuula. Oh, mashallah, mashallah. Architect. Thank you. Warra Baaleeti. Oromoo. Akkana. Gadi qabi ittiin seeraan bakka Baalee san ittiin seerumatti. Waa baay'ee waliin nu jiraalle edda baay'ee jira ittiin seeruma. Mashallah nulaan du'an namni egaa amma sirra wal fixuu deemanii gise kana. Guys. Akkas keessaan na dubbisaa okay? Maatii dubbisaa yaa. Sisteemii dubbisaa rakkoota kan qabu. Yaa fooloo godhadha ammas fooloo godha yoo araadaa taata namni abshaalli fooloo godhateetuma lakkoomsa tokko dogongoreeti jettaan lakkoomsa tokko itti eegite. Barreessuun sirra hin jiraatu yoo qashtii taate jechuudha. Akkana malee. Duriyyee miti. Amala isaanillee amala gaarii qaba. Baay'ee namni xiqqoo kana laalee. Dubartiin takka namni rifeensa gisee akkanatti rifeensa qabaatuu fi bakka akkatti istaayiliin isaa naam jennaan duriyyee duriyyeen bar nama haadhaa yaadu warraa yaadu duriyyeen jechuun nama siif yaadu bar. Warra duriyyee wayyaa bar maal taatan gawwaan si jeetee laal hospitaala ciisaa olta ganamaa gargara si qaxaqqaxaa. Dhugaa jettee. Duriyyeen qofataa si gooti bar. Indee. Laayifiin duriyyee bira jira dhugumatti. Dhugaadha bara. Fooloo godhadhaanii gaayis warra jirtan nama kun tokko 100 jira. Fooloo godhaanii obboleessa fayyaa dhugaa rabbi. Dhugumatti obboleessa. Shakkita kan qabu malee. Warri garuu niin jira warri jettan akkamii ol ba'uu barbaadanis ol ba'uu hin dandeessan bara kun hin jiru. Tamamummaan jiran ol ba'uu hin dandeettan hin naasuun. Madirakni bal'aadha rakkoon hin jiru. Nugaa manni siistari guutuudha. Sun dangaa. Eeroo fi qarree waan ta'eef lakkoomsi tokko barreeffachuu dandeessaa jechuudha. Ayi qaanfadhee jettee immoo keessaan maakiin caaree ibsan jettee barreessuu dandeessu. Rakkoon hin jiru. Hin danda'amu. Wanti hin danda'amne hin jiru. Warri saalfattan gara isheetiin fitachuu hin dandeettanii? Akkasi. Akka biraa akka nuuf nagaa. Bareeda malee akkuma. Nagaa jirra wallaahu. Biyya san keessa akkamii laattachuu hin jenne? Inshaallah. Ya Habibti Albi. Balakila. Maraki. Ifu guyyaa sana. Osumaan si eeguutiin bara akkasumas silkii Habibaa osoo iyyituutiin biraa rafee bara akkamitti akka baateellee hin beeku. Bar daqiiqaa 5 qofaadha hin turani. Namni tokko daqiiqaa 5 sirba takka daqiiqaa 5 qofa taphata. Silaa akkamis dabarsitee? Yaa marsaa silaa jimaata isa dheengaddaa kana hin xumurra ture isheen yaa waan biyya jijjiirteef jimaata isa dhuftutti darbe gaaficha darbeera marsaa inni xumuraa gaa jimaata dhufturraa. Jabaadhu simboona Itoophiyaa galtee? Ishee no biyya biraa deemtee bara isheen Dubaay gallakkisteetti. Ay bareedaadha bakka qophaa'ee gal jabaadhu akkamatti akka biraa. Nagaa koo galata rabbi akkamatti galatumi nagalchuu keetti. Kumaara kun qabu akkamii yaada qabdaa?
Yaada qabda moo siifu? Ay baay'ee nagalchite dhengalli dhugaa rabbii yaaduma ergadhennaan isin argennaan dhufe. Ifama mariirra jirtu yoo ta'e hin baa galatooma. Tifoon illee waa walitti hiitee poost kan mana harkee akkasimi. Anis akkasii bara. Inni saalfatan malee hin fudhatan shakkii malee. Joo thank you. Siifun jaarsa qabdi yaa. Alkiin jira. Baay'ee bakka gabaasin irratti hin qabu taphadhaa. Galatooma. Bareedu dhugaa rabbi. Hedduu das na yetta because maal jennaan nama aadaa keetiin boonu oromummaa keetiin boonu nama bakka hedduutti bakka jechuun aadaa aartii oromoo guddisuudhaaf olii gal deemu naa galatoomisin jechuu barbaada jabaadhu ishee. Hayyimaa kiitiyya dhugaa rabbi dhugaa dubbachuuf hedduu tokko si jaaladha. Yeroo jalqabaaf miidiyaa kanarra dhufee jechuun namni hin jaaladhu yookiin namni waa hunda irraa baradhu yoo jiraate sidha. Hedduu tokko si jaaladha. Amma irraa osoo hin ta'in dur irraa kaasee baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabajaa jechuun maal siin jedha. Innaa yoo naa danda'ame sabboontu akka kee ta'uu fedha si galeera. Innaa hedduu takka si jaaladha. Hedduu takka si kabajaa jabaadhu jabduu teenyaa siin jedha. Jecha siif hin qabu dhugaa rabbi hedduu tokko si jaaladha. Maanuu hedduu takka si jaaladha. Wallahi jabaadhu si jaaladha. Guyyaa gadda harkitee miti ijoollee akkatti sagalee taa'aaf jennee ijoollee hedduu sagalee siitee daggaa fi hedduu qabdaa akkasiin jettuun harkee isii viidiyoo poost godhan. Guyyaa ammas guyyaa dhumaa dorgommii kee gaafa jiraatu mana kana kottu himadhu akkasitti tiima hedduu kadhaqee achitti siif sagalee ta'u siif goone akkasitti haala bireedaatiin jechuun sabni keenya Oromoon maal akka ta'e agarsiisnaayyee. Yaa ishee godhe rakkoon qabu sappoorti si goona. Guyyaa qabdu himadhu asitti tolee. Hayyee maatii koo galatoomii kabajamii galatooma hundi keessanuu. Hayyee bareeddu kiyya hayyeen badeensi fuutii. Hayyeeshi. Tolee. Maalishaa bakka garuma keetiin haa dhufan yaa tafaattan? Bakka rakkoon hin jirtu eeyyee. Bakka yeroo gaarii siif haa ta'u ishee. Hayyee ministeera.